السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو أشمار كفوني المان رموغك على واني في جاروان إدي الدنيا را أرجمتني بجنا جادا دني ربي الساعة أما تتنتنا كيسا إسين كهجتا أني تموتو بيرا وري تموتو بيف مادي داتن هدو تكجلتوما وري جنا هارا وجرتشانا لكيا دفتن كوتانا تدبلا ماماتي كيا تا سبسكرايب لايك كوتشوني إسين جرا وري ماتي كيا تا كنا مو لايك يرو هندا isinin jedha waan beenu walirraa haa barannu waa wallaalle walaa gaafannu isinin jedha obboleeyyuuti yaa walaa jajjabeessinu kutaa arfaffaa mata dureen oduu durii yookiin sheekoo afaan oromoo jedhamtu bara durii hattoota lamaan bara durii hattoonni lamaan laga keessa dhokatanii jiraachaa turanii. Isaan guyyaa karaa irra dhaabbatanii namoota gabaa deemanii irraa qodaa isaanii fi qarshii isaanii irraa saamaa jiraatu. Gaaf tokko hattoonni kun tulluu irra bahanii nama gabaatti galu utuu eeggatanuu namtichi hoolaa korbeessaa adii gaafaan gara bitaatiin cabaa ta'e tokko funyootti hidhatee harkisaa mataa isaa irratti immoo qabee dammaa kiiloo 10 ulfaatu baatee aduu cimaarra kan ka'e gatantaraa gabaadhaa galu tokko arkanii. Yeroo kana hattoonni kun akkamitti akka namicha kana irraa hoolaa adii isaa fi damma isaa irraa fudhatan wal mari'atan. Achi hattuun inni tokko gaabii uffatee karaa irra ciise. Yommuu namticha bira gahu obboleessa na dhiiftee hin darbin ani jaamaadha na fuudhii deemi jedhee kadhate. Namtichi akkam godhee karaa isaa argisiisa. Kunoo harka tokkoon hoolaa harkasa, harka biroon ammoo qabee dammaa mataa koo irratti qabadhee deemaa jedhe. Hattichi maaloo ani funyoo hoolichaa siifan harkisa, ati immoo harka koo na qabdee deemtaa jedheen. Namtichis akkuma hattichi jedhe funyoo hoolaa itti kennee harka isaa qabatee karaa calqabe. Utuu deemanuu hattuun inni tokko laga keessa dhokatee dhaabbatu dhaqee funyoo hoolaa irraa harkifatee hoolattis fudhatee sokke. Hattuun inni jaamaa fakkaate suni takkaa deemee ka'ee abbaa hoolichaatiin obboleessoo funyoon natti salphatte hoolaa kan kee namni hin harkiftu nama rakkistu jedheen. Namtichi yommuu garagalee ilaalu funyoo duwwaadha ta'uu isaa arkee hin hiikkate. Reefuu funyoo sitti salphatee dudduubatti dhaabee jedheen. Barbaaduu gaafate. Namtichi reefuma natti salphatee utuu xinnoo ishee dhaabbattee barbaadde ni argatta jedheen. Abbaan hoolaas qabee dammaa mataa irraas buusee namticha isa jaamaatti kennee asumatti na eegi damma kana immoo naaf qabii hoolota fidee dhufaa jedhee hoolaa barbaacha duubatti deebi'e. Hattichi yeroo inni xinnoo irraa fagaatu damma isaa mataa baattatee fiigee laga keessa galee jalaa badee. Namtichi hoolaatis barbaadee waan dhabeef damma isaa fudhatee galuuf yommuu inni deebi'u dammi isaa ni dhabe. Baay'ee gaddee harka duwwaa hafee. Gaafa inni mana gahu
gadda yeroo gaddu arkitee haati warraa isaa maal taatee jettee gaafatte. Innis wanta isa irra gahe hunda akkamittiin hattoonni wal ta'anii hoolaa fi damma hatanii isaaniif kennite gowwoomsan harkaa fudhatan hunda itti himee isheenis kun isa fuudha garuu homaa miti gaaf tokko hunduu hojii harka isaaniitiin ni argatu jetteen isa jajjabeessite. Hattoonni lamaan gara gaara gubbaatti deebi'uun hoolaa fi damma namticha gowwoomsanii fudhatanii gurguruuf walgahanii gara gabaatti deemanii dhaqan. Yommuu deeman sa'aatii waan deemeef namoonni baay'een gabaadhaa galanii namoota xiqqootu hafe ture. Hoolaa adii gaafan mirgaa cabaa suni magaarajaa keessatti baay'ee wanta beekamuuf namoonni itti dhaadachaa asii fi achi hattoota lamaan gaafiidhaan ija baasan. Hoolaa kana eessaa fiddee gaafii isaan maaliif cabaa ta'ee jechuun isa gaafatan. Hattichis waa'ee hoolotaa homaa waan hin beekneef waan deebisan dhabanii osoo jennu poolisiin dhiyootti isaan hordofaa ture tokko itti dhiyaatee gaafii ilaalu hoolaa adiin sanuma magaalaa keessatti beekamaa ta'e sani ta'uu ishee argee haadha hoolaas ilma isheetiif kan kennite yeroo jedhamu waan dhagaheef battaluma sanitti hattoota ta'uu isaanii baree lamaan isaaniitu hidhaatti galchee poolisichi konkolaataa isaatiin hoolaa fi damma san qabatee gara mana namtichaa deemee poolisiin gaafa mana namtichaa soqu namtichi argee maaltu natti dhufammoo gadda koo irratti gadda kana biroo naaf dabaluufi laata jedhee hedduu rifatee poolisichis ol seenee hoolaa fi damma namtichaa deebisee fi kenneef. Namtichi gammachuudhaan akka jedheen yaa Waaqayyo hoolaa fi damma karaa dheeraa kan baachuu irra na baraarte jedhee gammachuudhaan poolisicha galateeffatee qodaa isaa fudhatee jedhama. Obboleeyyan tiyyaa isinirratti dheeressuu asumatti dhaabaa oduun tiyyaallee durii asumatti gabaabbatti isiniin jedha. Namni waan namaa fudhatuu fi namni waan namaa hatu yeroo kamiyyuu hin milkaa'u. Iddoo kamiyyuu hin ga'u jechuudha. Haqa namaa hatuun haraama. Waan namaa nyaachuun illee haraama. Waan namaa rabbi nu nyaachisee teenumaan rabbi nu haa bulchu. Teenarratti abbaa nu haa godhu. Amanummaa nu haa kennu. Tokkummaa nu haa kennu isiniin jedha. Irraa barnoota argattanii jedhee abdii qaba. Wanti tokko yoo nama jalaa badee fi yoo nama jalaa dhabame yoo abdii rabbi irraa godhatanii abdii rabbi biratti kaatan gaaf tokko namaa galuu fi hin oolu jechuudha. Hadni abbaa sanii abbaaf galaa isiniin jedha. Irraa barnoota argattan jedhee abdii qaba. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Chaanala kiyya subscribe like gochuu hin dagatinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.